cubbuu Lammaa Magarsaa irratti Abiy Ahmad biyya Xaaliyaaniitti raawwatee icciitiiwwan garaagaraa waliin bal'inaan qabadhee dhiyaadheen jira. Aga dhumaatti na hordofaan isiniin jedha. Haasawa Lammaa tokkoon utuu eegallee gaarii natti fakkaata. Dabaa fi shira meeqa walirratti hojjennu? Rakkoon faayidaa dhuunfaa rakkoo ummataatu hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu ummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf. Waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii ummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Barcuma irra taa'uu hawwina. Barcuma irra taa'uu maqaa miti. Barcuma irra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcuma irra taa'uun gatiin qabu. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jiru daa'imman ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jiru har'a maalitti jira? Dirooniin kashakkashasi gadee Abiy. Maatii gargar diiga Oromiyaa keessatti. Qee ilmaan Oromoo bahaa lixaa kaabaa kibba giddu galatuun jedhiin bittimsa hin guba. Wanni Arsii keessatti ta'aa jiru har'a maali? Maatiin Oromoo diigamuutti hin jiru. Qeen Oromoo gubattuutti hin jiru. Uummanni Oromoo buqqaafamuutti hin jiru. Kaleessa Wallagga jedhee nama qee isaa irrattis gube waraqaa eenyummaa Wallagga keessaa ganda wayii kiisii kee keessaa argineedhanii Burraayyuu irratti nama rashanaan turre Abiyyifaan. Qeen Oromoo Wallagga keessatti Wallagga lixaa kaasee qeellam Wallagga bahaa horroo dabalatee wanni achitti gaggeeffame ofiifuu Abiyyi dubbate. Wanni waraanani Tigraay irratti gaggeesse ka Wallaggaanuu waliin gitu Wallaggan irra fixe jedhee dubbate Abiy Ahmad. Wallaggan irra gube jedhe. Maal si godhee gubda? Gujii akkasitti barbadeessani wanni hafeen jiru Gujii keessatti. Shawaa kaabaa, shawaa lixaa biyyeetti ishii daaraa godhan har'allee daaraa godhu maatii ilmaan Oromoo tokko Harargeedhaa kaasee haga Arsiitti wanni ta'aa jiru amma boo'ichi dhiigni ilmaan Oromoo imimmaaniif dhiigni hin dhaabbanne. Qee daa'ima maatii ilmaan Oromoo hunda gubaa ofii mana barnootaa gaariitti barsiifataa. Giraajuweetii godhata ofii kaan battaneet jechuudha. Nama dhukkuba. Wanni kun nama baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee namatti dhaga'ama. Lubbuun ilmaan Oromoo Abiyyiif faayidaan qabu. Baduu qabdee dheessa mana waan ta'eef. Nan diiga dheessa waan dhufeef immoo diiga jechuudha. Diigaf jira jechuudha. Asiin immoo deebi'ee jara keenya maal godha beektu? Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti immoo dhaqee dabballee naannoo Oromiyaa immoo walitti qabee waa lamatti hime yeroo lamatti. Gaafa Abiyyiin asii qabattee biyyatti naa deebisaa na balleessuudhaaf woboo isa toogganaa maarreedhee himatu caasaa ofii keessatti immoo warri dabballee Oromiyaa immoo Lammaa jaallattiin hin beekna. Sirriitti hin beekan. Dabballeen Oromiyaa Lammaa kana jaallatti. Warra amma maafiyaa Abiyyi gubbaa naqee Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Xuwweefaa Raarsaa Mardaasaa fa'aa Awwaluu Abdiisaa fa'aa miti kanan haasaa jiru. Warri dangerous warri ta'e warri gubbaa jiru kuni Abiyyitu achi naqate. Jarri Lammaa Magarsaa yoo argatan ni ajjeesu. Dabballeen harka gadi caasaan mootummaa hojjetaan mootummaa Lammaa Magarsaa akka malee jaallata. Har'allee Lammaan haa dhufu jedhu. Har'allee isinitti hima. Kana waan ta'eef maal godhaa yeroo tokko Lammaan dhufaa jiraa jedheetti hime. Walgahii walitti qabeetu warra naannoo Oromiyaa Lammaan ni dhufaa gaafii
qabdan dhiisaatii lammaan dhufuudhaa deemaa jedhe. Dabballeen sana booda nu gaafatu keessaa mara. Lammaan dhufa jedhameera dhugumaa jedhaniitu. Soba Abiyyi Ahmedidha. Ittiin isin goomsadheen itti himan. Deddeebiitu waan akkasii lammaan obboleessa kootiin dhufa maarree jedha. Ittiin goomsa. Lammaan ammallee na waliin hojjeta jedheet itti goomsa. Gaafa kaan immoo maal godhee xiqqoo ture immoo erga gara dhumaarraa lammaan xaaliyaaniidha bahuudha gaafa inni ce'u lammaanii inni dhukkubsata sammuu kanas inni dhukkubsata lubbuu isaatiifuu baay'ee sodaachisaadha dhukkubni isaa jedhee walgahii tokko irratti haasa'e Abiyyi Ahmed. Nami baay'een nahanii maali dhiironni kun jedhanii nu gaafataa turan. Lakki sobaadha Lammaa Magarsaan nagaa isaati. Shira irratti hojjete waan beekuuf jecha yoo carraa argate biyyatti yoo isaa deebi'uu danda'a yoo ta'ee fi biyyatti akkuma inni deebi'een dhukkubsate waan jedhamee fi waan wayiis qorsas haa ta'u waa waraananiis haa ta'u wayiin godhee ajjeesee inni durumaa dhukkubsataa ture jedhee ittiin mataas hin qabee yoo hin deebi'a ta'e achumaan ajjeesuu fi kanaaf eeggadhaa akkanatti fakkaatutti Lammaanis waan deebi'u miti dhukkubsataas miti Lammaan nagaadha jedheen itti hime. Ni gaggaafatu namni caasaan ni gaafata nama. Kanaan duras yeroo gaafa wayii Lammaan biyyuma jira gaafas oduu wayii irratti odeessisaa ture Abiyyi. Hin dhukkubsata Lammaan jedhanii dabballeen Oromiyaa Lammaan hin dhukkubsata jedheetu baay'ee odeessa dabballeen Oromiyaa. Maanni maal dhukkubsata takka kaansarii qabe jedhu takka dhukkuba mataa xixiitu waan waa'ee mataa keetti bahe jedhanii irratti gadhiisu nuu galuu didee baasuu yeroo sana. Lammaan gaafas pirezidaantiidha beekadha. Booda Lammaa kana gaafanne dhukkubaa jennaan maalan ta'een jiimii koo qaxaqqateen deebi'e miti jedhee taasisaa Lammaan. Maaltu odeessaree kanaa naan beekaa akkas godhu natti fakkaata dhiisaa jedheen bakka ittiin kennina waan akkasii. Edaa yeroo sanas hin dhukkubsata sammuutu maaloo ta'ee kaansariidhaan dadhabeera lubbuu isaatiifuu sodaachisa wanni akkasii yeroo odeessisiisu Abiyyi gaafa wayii galaafatee innoo durayyuu dhukkubsataa ture isa jedhu sana qabsiisuudhaaf akkas godha Abiyyi. So gaafa biyya alaa keessattis akkasittiin cunqursaa keessa gaafa galchuu biyyatti dabballoota immoo gowwoomsuudha hojiin Abiyyi hojjetu. Takka dhufaa jira jedha hin deebi'a jedheetu oduu gadhiisaa feesbuukii kanarra yeroo meeqa laalaa turtan Lammaan galuudhaaf jedhaniitu gadhiisu. Deebi'aa jira obboleessi Abiyyi Ahmed jedhanii obboleessi Abiyyi Ahmed maaltu godhe Lammaan? Mee gaafadhaa maatiin Lammaa Magarsaa maal keessa jiradhaa gaafadhaa. Waan Abiyyi Ahmed Lammaa irratti godhe cubbuun suni ila qiyaamaa gadi itti buusa Abiyyitti gana qiyaama. Kana irratti gama tokkoon Abiyyi irratti Lammaa irratti waan kana oofee biyya keessatti akkatti dabballee sobaa. Kanarraa darbee Abiyyi maalumaaf egaa asirraa wanni ilaallu dhugaa jiru erga barree Abiyyi maaliif kana godha? Lammaa kana maaliif akkasitti sodaata? Akka malee hunda caalaa Lammaa maaliif rom'a waa'ee Lammaa kanaa? Abiyyi Lammaa dhabamsiisu malee tasgabbiin argadhu jedhee maaliif fiigaan jedhu yoo laalle tokkoffaa namni kun hin sodaatamu. Lammaa akka malee sodaata Abiyyi. Maaliif akkaataa itti Lammaa gane kan Lammaan duubatti deebi'ee huma yaada namadha waan ta'eef.
waan akkaataatti Lammaan Magarsaa ganame moodela addunyaati kun ta'eyyuu hin beeku. Lammaan jireenya waaqi rabbi kenneef jiraataa jira. Silaa yoo nan gahu. Akkuma Haacaaluu Hundeessaa waan wayiin dhabameetu irraanfatama. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti dhumte Lammaa Magarsaa waliin qabsoo gaggeessaa turte qeerroon hundi dhumteetti bara. Hundi dhumteetti bara. Ijoolleen Oromoo fincila diddaa gabrummaa karaa cufuudhaan waan hunda gochaa turte. Maaster pilaanii Finfinnee irraa kaasee Lammaanis waanuma maaster pilaanii sanaan barcumatti dhufe beekadhaa. Uummata Oromoo aangootti fide Lammaa. Fincilatu aangootti fide waan ta'eef Lammaa Magarsaa fincila uummata Oromoo deeggareetu jijjiirama fide. Qeerroon qabsoo isheen gaggeessite deeggarsa guddaadhaan adda durummaadhaan mootummaa keessa taa'ee qeerroo waliin kan qabsootti godhe Lammaa Magarsaati. Jawaar faa waliin wal hubannoo godhanii wanni gaafas ta'aa ture hundisa har'a Abiyyi Ahmad namni jedhamu nami kaleessan turre. Shimallis Abdiisaa faa warri maaster pilaanii nu fayyadadhanii halkanii guyyaa nutti iyyaa turantu warra biyya harkaa qabaa beekadha. Awwaluu Abdiifa. Warra gaafas wayyaanee jala fiigan. Shimallis Abdiisaa gaafasis basaastuu wayyaanee taateetu Getaachoo Raddaati waliin dhugdee marajaa kennaa turte gaafasis. Namoota qabsoo Oromootti gufuu ta'aa turantu har'a Oromiyaa qabate, biyya qabate. Warri karaa dhugaan ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti fincila hoogganaa turte hundi dhumatteetti. Caasaa keessaas warri akka Lammaa Magarsaa fa'aa hundi dhabameera. Warri jijjiirama sanaaf gahee bahataa ture hundi dhabamee jira. Caasaa keessaas haa ta'u karaa gubbaarraas uummata keessaas. Ka hafte immoo laga seenteetti. Abiyyi ammaas irratti sodaan inni qabu tokkoffaa Lammaa Magarsaa waan ganee jiruu fi Lammaan Magarsaa gadi bahee jecha takkan dubban. Jecha takkan dubban. Gaafa duraa maddamariin Abiyyi ana biratti fudhataman qabuu jedhee haseera. VOA irratti. Suni Abiyyiin maraacheera. Sana booda namichi kun baduu qabadhee kan inni murteesse Abiyyi. Isa duras yaalii irratti gaggeesseera. Hin taaneefi garuu sana booda wanni hammeenyi tammaatee manatti deebisee hidhee ji'a jahaaf mana keessatti hidhaa keessa ture Lammaan. Ji'a jahaaf hareedni akkasitti guddate mataan itti caafuraa'e. Namni miskiinni Abiyyi Ahmadiin barcumatti ol baase mana keessatti ji'a jahaaf hidheeni Biraanuu Juulaan faati itti taphatte sakkaaraamiin hundi ka yeroon kenneefi Taamaajoor Shuumii kana taate deeggarsa Lammaatiin ol dhufte baay'ee namoonni amma qiraaqimboon kun har'as deebitee Lammaa ajjeesu malee na qaba na gadhiisaa jettu. Lammaan shaneedha. Wallagga waan ta'eef shaneedha. Jettee irratti wanni goote Lammaan adda durummaan Oromoodha. Oppidoo mataatti baheetu sana booda gooftaan keenya uummata Oromoodha gara Oromootti si deebisa jedheen. Warri har'a Oromoo qalee qeeqee Oromoo gubee qaqqaammataa jiru kuni warra gara Oromootti hin deebinu jedhee Lammaa harkaa barcuma fudhatedha deebi'e gane Abiyyiin hoogganame. Warra akkasiitu har'a Oromoo harkaa qaba. Daba kana keessattidha
Egaa maal goota qulqullummaan Oromoo yeroo tokko tokko simiidha. Barcumaaf hin fiigdu yoo ta'e nama gowwoomsuu keessan galtu jechuudha. Nama taateetu nama gowwoomsiti kun immoo. Insifaa'uu fi bar bushuus hin dandeenye bushuus hin dandeessu ofii biyya diigdee uummata diigdee baddee balleessiti bar. Baddeet ofiis hin baddii biyya hin balleessiti warra maangoo jirtu. Lammaan nama tasgabbaadha. Nama uummata isaa jaalatudha. Nama biyya ofii jaalatudha. Nama namatti hin dabarredha. Haa obsinu nama jedhudha. Haa obsinu. Jarri kun qalbii ofiitti deebi'uu danda'u haa obsinu nuun jedha yeroo kaanu. Si'a meeqa lakkii dhiiroo dhiisaa. Obsuu wayya wanni kun. Nu dogoggorree taa'aa dhiisaa jedha bar lammaan yeroo hundatti kaafna. Nuti dogoggorii ta'uu danda'a mee uummanni Oromoo haa murteessu jedha. Uummata Oromoo dallansiisuu dandeenya waan tarkaanfii fudhannee haa obsinu jedha yeroo hunda gaafa biyya ture. Haa obsinu nummaan haa miidhamnu dhiisa. Maaliifi kaayoo barcumaan qabu kaa namni kun? Kaayoo aangoon qabu namni kun? Dantaa dhuunfaadhaaf hin qabu. Na argaa hin jedhu. Ana malee hin jedhu waan akka kanaa of keessaa hin qabu. Akka Abiyyi Ahmad ana malee biyyi hin baddii, ana malee Oromoon hin baddii, ana malee akkas hin qabu namni kun. Kanan dhufeef Oromoodhaaf an dhufee. Qaaniin koos Oromoo faanaa jedha bar lammaa yeroo hunda haasawaasaa keessatti duuba deebi'aa dhaggeeffadha. Yoo Oromoon gaddee faanan gaddeedha. Yoo Oromoon gammade waliinan gammada. Haasawaasaa keessatti utuu Oromoo dhiigni isaa dhangala'u waa'ee misoomaa waa'ee bilchiginnaa maalan haasaa jedhee dubbataa tureera. Jalqaba dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'uu dhaabbachuu qabadhe irra deddeebiin dubbataa ture. Yoo dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'uu dhaabbate waan nyaataaf dhugaatii haasa'uu dandeessa. Har'a dhiigni ilmaan Oromoo haga xurii qeensaatti lakkaa'amuu dadhabeetudha. Namni waa'ee koriidarii sitti dubbata. Utuu ilmaan Oromoo dhumtuuti har'a. Nami itti gaafatamummaa qabu, nami sammuu qabu, biyya isaa bulchu Oromiyaa silaa qe'ee Oromoo keessatti namni du'uu hin qabu. Sababa kootiif namni dhumaa jira yoo ta'e hodhaa aangoo jechuu qabda. Anatu balleessi yoo ta'e natti murteessaa jechuu qabda. Barcuma kana yoo hin gadhiisu situ bada malee jennaan rakkoo qabda jechuudha. Rakkoo qabda jechuudha. Maal uummanni Oromoo miiliyoona amma kanatti dogoggora? Uummata miiliyoona 40-50 dogoggora. Amma uummata Itoophiyaa hunda dogoggora. Abiyyi Ahmad nagaa maalii fide? Erga lammaa nyaatee nagaa maalii fide? Natti himaa. Oromiyaadhaa nagaa dhufe. Biyya kaanii nagaa dhufe. Biyya Tigraay, biyya Amaaraatii nagaan dhufe jira. Hin jiru. Biyya kaaniifis beelatu dhufe. Waraanatu itti fufe. Namatu dhume. Sabab buqqa'e. Sabatu salphate. Tokkummaa keenyatti aggaamame. Nu qoqqoodan. Kana Oromummaa Lammaa Magarsaa sabboonummaan Oromoo motora keenya kan inni maal jechuudha sabboonummaan Oromoo har'a kashlabbeen akka Shimallis faga baatee sabboonummaan keenya qamadii nyaachuudha jetti. Qamadiin sabboonummaa maalisii ta'a garaasii guuta malee dursa tokkummaa Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa jiru yoo dhaabde qamadii uummanni waliin bahee oomishachuu danda'a. Qamadii ateettu sana immoo UAEdhaaf oomishtaa bara. Uummatarraa sassaabdee alaqoota keetii kennitaa bara. So lammaa kan inni sodaatuuf iccitii kanaatu jira. Waan Abiyyi waan balleesse waan qabuuf lammaa dhabamsiisu malee biraan deebi'u jechuudha. Garuu amma lammaan harka isaan jiru. Lammaa Magarsaan harka isaan jiru. Tokko kanaaf sodaata. Lammaffaa immoo Lammaa Magarsaa humna ta'ee baay'ee sodaatan malee. Maan jennaan tokkoffaa lammaan yoo xiqqaate harki isaa dhiiga miti. Harki isaa dhiiga miti harka qulqulluudhaan uummata Oromoo keessaa hin ajjeefne Oromoo.
poolisii Oromiyaadhaan namatti hin dhukaasiin jedheeniitu. Qeerrootti hin dhukaasii waliin dhaabbadhu mormi haga gaafiin uummata Oromoo deebi'utti dantaan kee ammasii kabajamutti nageenyi kee ammasii mirkanaa'utti gaafiin dinagdee kee ammasii deebi'utti qabsoo karaa nagaa itti fufee irra deddeebiin ijoollee Oromoo barsiisaa ture Lammaa Magarsaa. TVdhaan gabbaa'ee pirezidaantii ta'e wayyaanee faana kokkee wal qabee gaafa Lammaa Magarsaan kophaasa deeninnatoota wayyaaneetiin qoratamu kophaasa Abiyyi Ahmad badeetu Ameerikaa taa'aba. Haati warraasa gaafa inni borganama muummicha ministeeraa ta'a jedhamee galgala isaa dhufte bara haati warraa Abiyyi zinnaash ta'a jechuudha. Galgala isaa xiyyaaraan baate booleen baate. Abiyyi maal akka inni yaada warraa eenyuun akka inni fedhachuu barbaade hin beekanii haa ta'u zinnaash dhuftee galgaluma sana seente. Ameerikaa taa'u ijoolleen isaa as taa'u innummaan gaafa Lammaa Magarsaan kophaasa Geetaachoo Asaffaa fa'aa waliin kokkee wal qabu. Saamoraa Yenuus fa'aa faana kokkee wal qabu. Abiyyi baqateetu Ameerikaa taa'a bargaafas. Itti bilbileetu Lammaan obboleessa koo maana dhiiftee deemta. Kophaatti maana gatte jedheetu bar deebisaanii Lammaan. Gaafa rakkoo sana. Kophaa isaa uummata Oromoo qabateetu Lammaa Magarsaan fincila gaggeessaa ture. Gaafa achi deebi'u immoo sodaateetu Abiyyi mana isaa bulu, mana Lammaa bulu. Guyyaa tokko mana isaa bulee hin beeku Abiyyi. Mana Lammaa bulu. Hin sodaata, amala sodaa qaba waan ta'eef. Maaliifi tokkoffaa haati warraasaa Ameerikaa teessifateera inni Abiyyi. Dhaqee eessatti galaa? Mana Lammaa Magarsaa boolee achitti gala. Achiiti shayii siifan danfisaa, laaqana siifan qopheessaa, anatu jaakkeetti sii baatadhaan Lammaadhaan. Akkasitti nama sodaatutu gaafas nama Lammaa Magarsaa kophaa isaa akkasitti nama qabsaa'ee jijjiirama fidee humaa Oromoo keessaa nam tokko ol ba'e rakkoon qabu jedhee yaadeetu akkasitti ol baase Abiyyi. Abiyyi garuu gaafii Oromoo as kaa'eetu madda maran jedhu fidee biltsiginnaa paartii jedhu hundeeffate. Lammaan utuu lakki dhiisi jaarmiyaa ODP tana waan Oromootiin balleessinutu inni jedhuni. Habaddu haa toltu maqaa Oromoon jirti wanni kun hin balleessini. Wanta madda mari'ettu kun mee dura Oromoo kana tokkummaa isaa daran haa cimsinu. Gandarraa ol kaafnee tokkummaa Oromoo cimsaa adeemnu sana booda dimmiriin ateetti sun hin dhufa. Jedheetu inni kadhatu. Badasii jedheeni aangoollee irraa fudhatee halkan da'eeffatee aangoo irraa ari'ee manatti sagashe Lammaa. Amma maaliif kana gaa sodaan Abiyyi Lammaa irraa qabu tokkoffaa namni kun fudhatama qaba. Hagi yoonaallee waan dubban. Akka niwukilaar boongii biitti taa'eetuma jira narratti dho'aadhee sodaatame. Akka niwukilaar boombiitti waan rabbuu isaanii sodaata. Oromoon hundi immoo qulqullummaa Lammaa Magarsaa ragaa ba'a gabbaa'eeta. Qonnaan bulaa Oromoo Salaaleedhaa kaasee haga Bashaashaatti Dambidoolloodhaa kaasee hanga Dirree Dhawaatti Kamiseedhaa kaasee haga Mooyaaleetti Baabbileedhaa kaasee haga Finfinneetti ilmaan Oromoo tokkoon ishii Lammaa Magarsaa jaallatti.
dabarratti godhin qabu. Gaafa Oromoon qabsooftus qabsoo keetti fudhadheen. Jibbinsa Oromoon qabu namni kun. Miskiina miskiina. Xaxaa siyaasaan beeku hin beeku xaxaa siyaasaa. Shiran beeku hin beeku shiran beeku. Poolitikaan Itoophiyaa shira shira. Lammaadhaaf hin taane badaa hin taaneef argina. Kanaaf namni kun waan uummata Oromoo biratti fudhatama qabuu fi inni waan na deeggaruu didee waan narratti fincileef Oromoon narratti fincilte narratti hidhatte dugda duuba isaa sababni guddaanuu namicha kana dheetamanaaf. Kaammanni waraana bilisummaa Oromoo lammaa ta'uu gana maarree jedhu riizinii achi fageessee ilaaleetu waraana hoogganuu baatus sababa uummanni Oromootti finciluu qabu lammaan dursee dubbateera. Sirni kun sirna fudhatama hin qabne jedhee dubbateera lammaan. Mee duuba deebi'aati haasawa lammaan Hararirratti godhe. Duuba deebi'aa dhaggeeffadhaame. Warri Amboo immoo waltajjii gaafa dhumaa Lammaa Magarsaa Abiyyi Ahmad faa ta'anii Shimallis Abdiisaa faa dhaabaa dabalee faa surreen irratti ciccite tuubii fiiguu jechuudha. Waan wayisituu jejjedhu. Isa duuba deebi'aa yaadadha. Lammaan dhugaa jirtu hunda uummatatti miira. Sirni kun Oromoodhaa hin ta'u akkasitti deemuu hin dandeenyu jedhee dubbateera. Waan Abiyyi qabatee dhufe kun Oromoodhaan ta'u biyyaafis hin ta'u jedhee dubbateera. Wanni inni VOA irrattis dubbateef kana. So erga dubbii sanaa asitti Abiyyi ciniinee qabee namni kun hundee na dhabsiisee jira. Hamma inni jirutti fudhatama hin qabu jedhee amanee barcumarraa kaasee ari'atee biyyaas baasee amma immoo biyya alaa keessatti illee akka inni hin jiraanne godhee gaafa Lammaa Magarsaan cinqii keessa galee rakkoo keessa galee ilmaan ofii arguu dadhabee jedhu Abiyyiin gammadaa jechuudha. Nama akkasiitu Itoophiyaa bulcha. Gammachuun Abiyyi kanarraa dhufa. Gaafa Lammaa Magarsaan gaddu Abiyyi ni gammadaa jechuudha. Gaafa ilmaan Lammaa Magarsaa makaraa argitu abbaa dhabduuf bira Abiyyi ni gammadaa jechuudha. Akkasitti Lammaa sodaata jechuudha. Ijoolleen Oromoo laga seente gaafii Oromummaa of harkaa qabdi. Gaafii bilisummaa Oromoo harkaa qabdi. Hinduunu mana teenyeetu jedhanii laga seenanii Lammaan immoo biyyattuu hunduudhee biyyaa bahee tanatu wal fakkaachisee jechuudha akka Abiyyi yaadutti. So nami miidhama saba keenyaa barbaadu Abiyyi Ahmadii fi sirni isaa nama akka Lammaa fi ijoollee laga seente hin jaalatu jechuudha. Kanaaf durumaa kaasee gaafa jedhanii Lammaan shanee dhadhanii ittiin eegalan. Duruma isaa ramadan biyyatti ramadan isuma sana fidanii UN itti xalayaa barreessan. Nama gaddisiisa. Biyyatti Lammaa Magarsaa shanee dhadhee Shimallis Araarsaa Mardaasaa Biraanuu Juulaa kunfaan waltajjii irratti Dammallaashfaa kun waltajjii irratti haasa'an. Sababa kanaatiif barcuma gurguddaa irra taa'anii barjarbu. Waan addaa godhanii Abiyyi waa guddaa oolanii miti. Beekumsas qabaatanii miti. Aramanee ta'uudhaan Lammaa irratti afaanii baafatanii waan dubbataniif barcuma irra kan kaa'amanii. Lammaa Magarsaa shaneedha jedhanii waan haasa'aniif awwaluunfaa jechuudha. Qumna garri isaan awwaluunfaa Abiyyi oolan Lammaa Magarsaa shaneedha jedhanii ramadaniitu. Sambooda shaneedha jedhanii shaneen Wallaggi jalqabumarraa kaasee Wallaggi guutuunsa shanee jedhamee moggaafame. Kana waggaa 6 guutuun dubbataa ture. Isumarra deddeebinee haasa'u. Anamma dubartii tokko
Dubartiin tokko kan burraayyuutti ulfadha. Buna gurgurti karaarra. Burraayyuu mana qopheessaa fuulduratti buna gurgurti. Dubartii tokko ulfa. Maal godhanii waraqaa dhalootaan Wallagga keessaa dhufteedhanii dubartii kana dhiitanii Wallaggadha ishiin shaneedha dhanii. Dubartii ulfi shaneedha jedhaniitu. Dubartiin sun hospitaala seentee hin boqotte. Namni hin dubbanne waan kana. Kanaan duras dubbadheera waan kana. Waan kana. So wanni kuni amma lafa hunda jira jechuudha. Shanee jedhamu uummanni Oromoo hundi dabareedhaan shanee jedhame. Dabareedhaan. Gujiin shanee jedhaniitu balleessaa jedhaniini. Shawaa kana shawaa lixaa. Salaalee shawaa kaabaa. Amma dabareen arsiidha yeroon. Falaxaa jiru asii gadi. Gubaa jiru asii gadi. Harargeedha masmara kanaan. Akkasitti jalqaba nama lammaadhuma kanadha shanee jedhanii jalqaban isiniin jechuuf hankaase. Ana mataa kiyya lammaanii Wallaggaa ta'uu Wallagga miti jettee dabballee qoshaashaan Shimallis Abdiisaa na ijaaruu barbaaddi. Ani lammaan eessa haa ta'u maal haa ta'u dhimma koo miti. Mirga qaba immoo eessattuu haa dhalatu. An Oromummaa isaatiin hin beeka Lammaa Magarsaa. Qulqullummaa uummata Oromoo namni akka Lammaa Magarsaa Booranaa kaasee haga Harargeetti, Harargee kaasee haga Salaaleetti, Salaalee kaasee haga Wallaggaatti Oromoo beeku akka Lammaa Magarsaa kana hin jiru. Amma namooti baay'ee amma pirezidaantii ofiin jettee olii gad deemtu kuni Oromoodhuma seeraan hin beektu. Waa'ee Oromoo waanuma beektu hin qabdu. Fakkeessuu malee. Keessa isaatiin namni beeku waa'ee Oromoo Lammaa Magarsaati. Baay'ee Oromoo seenaa isaa keessatti nama akka Lammaa Magarsaa kana akka carraa argatta. Darbee tureetu yeroo wayii keessa argatama malee hoggansi yeroo hundan dhalatu isintti nima. Darbeetu seenaa keessatti yeroo wayii keessa namoonni dhalatu. Namoota sana immoo cirriitu nyaata dhufe. Bineensatu nyaata dhufe. Yeeyyiitu keessaa nyaata dafe. Erga namoota akkasii keessaa nyaate uummata sana facaasa. Diinni jechuudha. Wanni Oromoo irratti ta'e kana. Nami akka Lammaa Magarsaa Oromoo beeku hin jiru. Nami akka Lammaa Magarsaa Oromoo afaan inni beeku waan inni dhaga'uun itti dubbachuu danda'u hin jiru. Onnee irraa itti dubbata gaafa uummatatti dubbatu Lammaa Magarsaa. Onnee isaa keessaa itti dubbata. Fakkeessaan itti dubbatu. Qulqulluu waan ta'eef keessa isaatii itti dubbata uummatatti. Kanaaf uummanni keenya Lammaa Magarsaa qonnaan bulaan Amboo naannawa Amboo hagaarraa Lammaa jedha. Giincii dabalatee lafa gurbaan kun itti dhalate dabalatee Lammaa jedha. Maaliif beektu? Hin fakkeessu kan namni kun. Cubbuun dubbatu. Hin sobu. Waan dhugaa jirtu sitti himu. Rakkina jirtu sitti himu. Obsati gochuu qabdu sitti himu. Ammoo si ganuuf utuu hin dhufneen isiin jedhe sitti himu. Waan hin danda'u immoo siifan dhama'a. Oromummaadhaan si ijaaraan isiin jedha. Nama kana bineensi nyaate jechuudha. Bineensi Abiyyi Ahmad jedhamu. Biyya keessatti waraanee dadhabee ajjeesuu dadhabnaan biyya alaatti illee duukaa deemee hankaaskiitti dabbata. Kanaaf sodaata. Kanaaf akka malee sodaata. Wanni kanaaf sodaan Abiyyi beekamaadha jechuudha. Maaliif Lammaa sodaata jettan
uummata biratti fudhatama qaba waan ta'eef ammallee taanaan anatu wanni jedhadhee waan balleessuun qabadhee waan deemuu fi irraa dhaabbataa hin jiru jechuudha. Ammallee irraa dhaabbataa hin jiru. Kanaafuu uummanni keenya, uummanni Oromoo Lammaa Magarsaa dhugaan isaa awwaalamee nafu. Lammaanis hin dubbata gaafa isaa tolu. Akka isaan godhaniif utuu hin ta'in akka Rabbiif bakka gaarii gaheera Lammaan. Warri hooggantoonnii fi dippiloomaatonni biyyoota Iskaandinaaviyaa galata guddaa qabu. Kabajatti godhanii fuudhanii kaa'aniiru. Kabaja guddaadha. Soba Abiyyi waan beekaniif jechuudha. Diraamaa Abiyyi waan beekaniif. Yeroon isaa gaafa ga'ee inni suma dubbatata. Garuu uummanni Oromoo ammas taanaan bilisummaa isaatiif dhaabbachuu qaba. Tokkummaa isaatiif dhaabbachuu qaba. Hiree Oromoo namni murteessu uummata Oromootu murteeffata. Lammaa Magarsaa ammallee jabina siyaasaa guddaa qaba isinitti himan. Eeggadhaa yeroo dhiyootti. Haasawa isaa kan ittiin eegale kanaanan xumuraa jechuudha. Dabaa fi shira meeqa walirratti hojjenna? Rakkoon faayidaa dhuunfaa, rakkoo uummataa osoo hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf. Waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uu maqaa miti. Barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu. Kanaaf rakkoo akkasii waan qabnuufi iddoo nuyi yaadne sana waggaa 27 boodallee kan nuyi qaqqabuu dhabne akka namaaf akka qabsaa'uuf qabsoofne garuu immoo uummata qabsoofne sana waliin garaa walitti hammaanne kanaaf filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran. Gooftaan keenya uummata keenya uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu. Dabaa fi shira meeqa walirratti hojjenna? Rakkoon faayidaa dhuunfaa, rakkoo uummataa osoo hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf. Waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Gaafa gooftaa ofii uummatu immoo bakka deemutti gara deemutti mogoleen laafa. Barcumarra taa'uu nawwina. Barcumarra taa'uu maqaa miti. Barcumarra teenya sanarratti hojii barcumni sun barbaadu hojjenne yoo argamuu baanne. Murtii barcumni sun barbaadu murteessine argamuu yoo barbaanne yoo hin dandeenye maqaaf barcumarra taa'uun gatiin qabu.